amma waan du'aayina ergi irra kadhatin jedhe waan ergi isa kan qabdu jechuun. Asli yakkamiti isin ergina dhabee dhabuu ni beektaaniin tun faayidaadha. Waanuma naniitiiti yaa qabu saniiniif qabeessi erga malee akkamitti atuu kan rakkattee wanti hin dhabne waan hin beekuuf malee. 3,000 Yaa wallaahi. 3,100 bar. 3,100 akka gideettu ha dolaara moo ginee kaayiroo biyya teenya banta. Tabaasiti dalaga warri haaromtee jira gabirri doolaara 15 yoo dalaga. Ay jalaa 3,000 ramaaliiti miti. Wallahi sanii gadi warri magaalaa keessa dalagu sanii gadi warri garuu kaambii dalagu sanii ol faa fudhata. Fakkeenyaaf guyyaa 15tti 2,000 kichee kasiiseena guyyaa itti aanutti illee 2,000 siseena. Jaartii yoo qabaatanii nama lamaan silaa jaartiin biyya faranjiitti shaanxaa irratti gaddarbisanii yoo walii galtee qabaatan homaan jiranre. Hojii badhee jalaa atiin amaninaa siin jee asli jaartiin eessatti namaaf gaddarbitiin shaanxaa. Amma biyya taasirraas yoo jira itu tunfaa jiran nama akka na sodaachisanii baqqattuu na sirratti hojjetan wallaa akkas jedhe akkana jedhan. This is Africa namaan jetti jedhan. Not Egypt namaan jetti jedhan. Canadian. America namaan jetti jedhan. Halluma jira. Let's go out siin jetti jedhan baqqattuun ulfinan beektu. No, san dhugaadha. This is Canada numa jirti. Ijoolleen siin jetti. This is Canada siin jaan. Garuu moo. Mucaa hiriyaa kennaa tokko ati jaartii hojii deeman gaafa asirraa dhaqxee jettee ganama barumsa seente waa faranjiin tun nama kenna gowwaa ta'u argitee mi'eewwan xiqquma fuuldisitti guure. Yeroo ati waanti gootu yoo inni timaatimiin cirre shunkurtiin cirre isaaniin dhiine yoo ati hin gargaarre yeroo ati nyaata gootu yoo inni shaayii hin dhaabne. Sigalame yoo ati uffata miiccitu yoo inni si jalaa fuudhee hin dhabne fuuluma yoo inni sitti guure fedhii keetiin ala osoo ati hin qabatin giddi yoo si godhe this is Canada nutti himadhu Ijiptii miti xiqqoma Ijiptii 911 dhahi jedhanii jedhan. Asli dhagee hammalaa wanta akkaan sii maatiidha. Namittiin gaafa kaanii inni akkuma asii kana rafee ka'ee intaloo nyaata miti birate gidee inni nyaata asireen this is not Egypt yetteen Africa yetteen this is Canada. Go shaata ke fudu bay. Kaayiroo raadaqee. Lamaanuu asirraa deeman hiriyoota kiyya maqaa barbaadu malee Oromooti beektu. No, dai warra nan beeku taanaan dhagee haasli bar biyya kana akka ni beektaa wallaahi alazim namni ka waan achi joo san dhugaan seen gizee dhuftee waan takka gizee gartee barra mirkaneestaa mi dhugaa fi soba ta'u biyya kana jaartiin nama aariitii mibbaan nagar yallam. Jaartiin isiyoon taaneef alaa kulli haal bikkuma isaaf ta'u deema chaawu jee jaartiin isa akkasuma warra rakkisuun hin jirtu garuu ammoo rakkinni jirtu fakkeenyaaf jaartiin is takka beekan biyya faranjii kana jaartiin is tokko beekanii yoo jaartii isatti hadhiistu taate dirqama itti baata waraqaa itti adda baata sanuma fuuteeti itti forsi wal gootanii dubbiin dhumatti hasan caalaa ammoo si kafalchiisa yoo ilmoo irraa qabaattan ati teessee bikka feete yoo daleedde maallaqa kee alaa xool akkaawuntii keessa harkifatti mootummaan abbaate. Isiin nagayaan jiraatti ilmoo si guddifachaa maallaqa ilmootis fudhattee fataa itti jiraatti malee. Dubardaadhi wayii irraa dhaaltee teessee nyaanna re'aati. Ay jalan sukardadi maaltu kan kaayiroo biyya miskintitti habiibii eessa dhiiseeti asii sukardadi kaniin kaayirootti sukardadi. Ati dubrummaa qabdan jedhanii dhugaadha. Wayi asli maal taateeti. Wallahi nama faayidaan isaanii afaaniin kolfiti malee dubrummaa qabdi takka yeroo wajjin bulteen beektu naan jedhe. Xayyib ammoo tiktook irratti. Jechuun gabayaan fi habaa'u dhiisi waan akkana feete dhiyaatu. Asli rabbi sanatu gamal taate. Ima qaalee suufii baran. Lakki akkasii miti khabar nama waraabanii nama lakkisanii. Ni sadaadhaa. Akkuma na beektu sanii asliyyaan. Qati. Akkuma na beektu sanii siin jeesiif haa galu. Durree maal taate afaan kaayirootiin siimu jira. Kaayiroo dhuftaniitiin immoo injoo hin goone irra boqonnaa dhufuun geenne. Ni dhufa amma isin biraan bar. Yoom. Inshallah soomana yoo ta'e maybe soomana booda baay'ee takkatti. Maal gootu? Kaayiroon bar umma duniyaadha. Ni yaade dhugaa. Garuu akka kaayiroo jirtu asli waan isin dhaamu siimu. Bashannanatti jirtan kan ittuma jabaadhaa bashannana wallahi kaayiroo anka jirtan. Baay'ee gaarii jira beektan dhufin haa ta'e jawala.
Dantaakee diree silkii kiyyarratti hin dabalin. Egaa asli hanqa kaayiroo jirtan zanaa fataa jaati zanaa fataan kaayiroo irraa baanaa waan hin jirreef bashannana keessan achi fixadhaas dhufnaan wanti ni beektaa mana hidhaadhaa haa dhalan qabne mana hidhaa haa bahan qabne san seenta wallaahi laazim naaman. Baay'ee ulfaata. Hayyaa baqattummaan dhugaadhaa biyya alaa jirti irratti nagarre malee. Akkuma rabbi nu godhane. Lana garuu ayyan rakkattu inshaallah warri si dura jiru waan jiruuf jecha hin rakkattu abshir warri si dura jiru waan jiruuf jecha Kanadaa dhuftanii sin rakkattan Ameerikaa dheetanii sin rakkattan. Gaafa handhuuf nan simattu ililli diimtuu bitte. Ayya ililli ajaa'ibaa bitee matatti isin qopheessa. Torontoo dhuftaa? Toronto buutanii mi Toronto irraa bar bikkatti deemtanitti isiniif muran tikeeta. Filaayitiin keessan bikka isin deemtanitti murama. Eessatti buutet gaafdura? Laal fakkeenyaaf Toronto dura buuta. Toronto irraa filaayitiin Kalgaarii yoo ta'e Kalgaarii buutaa, Edmonton yoo ta'e Edmonton buutaa. Bikkuma ati filaayitiin keete Brooks qofa hin dandeessu. Kalgaarii buutee Kalgaarii irraa makiinaan Brooks dheeta. Brooks maayin? Brooks hin beektu ati? Hin beeku. Haa akkamitti? Ani Kanaadaa Torontomaa fi Edmontoniif Kalgaarii beeka. Sadeen kana qofa seef gootee jechuun keessatti. Hiriyoonni kiyya achuma jiran biyyuma kana sanii jira. Yaa Brooks biyya foonii sani gaa? Namni ilaalaa ciruu hin dandeenye obboleetti nudhiiti. Kanaadaa mataraa Brooks biyya foonii sani. Amex with best. Egaa. Brooks biyya foonii sani. Isin Toronto buutanii? Keetii kun sa'aatiin 45 fa'aa 50 fa'aa kafalanii naan jedhe lafee gaalaa kana osiritti cirtee diyaasbooraa wayii as dhufe. Tujjaartee galta achi deettee lafee gaalaatii fi lafee osoo hin ta'in foon maashinaa ciraa barate akkanumatti dura keessa ja'an nama ciccira maashinni ati bas sooma keessa abbatta baatii 2 fi 3 daleenaan ati abtaamii guddaadha tujjaara baqa waxxartee daleenaan. Baatii mee? Baatii 2 fi 3 Brooksuma keessa mana foonii daleenaan tujjaara kana taata abbaate barnoota hin barbaachisu afaan hin barbaachisu bas namuma achi keessaa qabaachuu barbaachisa. Baga nagaan nu simattan jenna moo akkam jenna sanu simattan moo isin nu gaggeessitan. Rabbi si haa fidu sillee jedha. Yaa rabbi si haa fidu wallahi asliyyee inshaallah uqsum billah du'amaan isin godheen ta'im. Galatoomaa ulfaa. Ati tufi ishee? Altafaan wallahi niman jira inshaallah wala garraa abshir. Taatee aslishaa sinitti haa tolu. Lakkoofsa ergi kaata obboleettii teetana dhaqee dubbisaati. Abshir keessaanin si ergaayyee. Tiktookiin keetii? Maal jettee? Tiktookiin keetii? Xiyya kaanni gubatee bina jalaa gaafa kaanii sanbarni gubatee. Kafaayisaa san gubatee. Erga ishee? Ayya asliyyee. Tumaa dubbisuuf doonte. Yaaniin beeka wallahi dawari. Akka kophaa namni ati gabraa deemte hin dabbarre jedhe. Ayna. Oya asli wallahi hojii nyaaddu. Achuma bule. Maakiidha waan jettuun. Faayidaa biyyaas beekta. Maakiidha waan jettuun. Liiftiin haa tuqi yaaboo. Into kaniif liiftii maakiidha. Faayidaa migeejjarii wal janaa jira dubbisiin kuno. Maakii. Faayidaa. Habiibti. Oo akkamii? Nagaa fayyaadha. Fayyaa nagaami. Fayya wallahi alhamdulillah. Bar jalaan jira mana jalaan jiraaniisi. Rabbi sodaadhaan irraa banaa hulaa qabbanti na jiinsi. Tuqaadhu kuno. Ayyaa amma liiftiin dhufu jirti qo'i hin seenne. Liftiin kenna akka barachiisanii arga marciifte liftiin isaanii san sunuma dhaabbatti asli wallahi laazim tuqiif nama dhaabbatti liftiin kenna liftiin sana dhabde kun akkanumatti arga raciifte tu ni beeka yoo tolchitan malee wallahi nama dhaabbatti liftiin teessan san guyyaa meeqana sodaachiste nu qaxna jette liftiin teessan takkumaan bira dhaqaniitiin itti rirri galta wayyaare dhayi jalaa teenyarra wayyaadha because wanti seeftii qabu Yalla.
ol deemu jirti. Faayidaan bara ijaarsa hin dhabe biyya faranjiiti jettee misir Ayyaa ayyaa ni qabani beekti maakiin. Ay, liftiin deemu jettee maal taate? Kenna seeni kenna saddeet. Liftiin sayyan dalagu hayyeetu ta'uudhaan harappaarra jira. Ayya. Faayida. Wayyeessi. Bakka nagaan ture. Okay, yana geesses leeyyoo lagadha inshallah. Maakiin ni dawlaa. Bye. Hayyaas lige ciao. Naan kaman ol seenutti. Silkii moo? Yaa. Hai. Silkii keessa gadee tufaane fiqranyaa keessa kenna seetamu silkii namatti hin dhawu namoonni aadaa walaa cufadhu. Qoy gaa liftiin doktari mee binarra dhaabbachuu dandeessi. Inshallah sirra dhaabbataa bultee malee bakka kanaan ka'u. Hoomaan kaatu. Assalamu alaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa. Nagaa asli kee kam jirta? Fayyaa. Fayyaa kam sin nagu. Kuno. Ezar uzaktan. Orang kursin kamu batu. Orang kursin kamu. Bana bu cide bile zaranya cide. Aisha. Asli kee kam? Nagaa. Nagaa kam maya maatiin ijoolleen jaahadha mana keetii nagaa fayyaa qabani. Nagaa fayyaa qaban wallahi akkamati. Jira wallahi alhamdulillah isin nurra bade malee kam. Jira na barbaadna jira nagumarra. Naguma si barbaade waan haaraa tokko qabadhee dhufee jira dhiyeenna kana. Akkasi dokumentari uummata Oromoo Keenyaa keessa jiran tana qofa abdaa miti. Uummata keenya Oromoo jedhaman kana seenaa isaanii irratti dokumentari wayii hojjedhee jira. Dokumentari kana karaa onlaayiniitiin karaa tiktokiitiin akka eebbisu yaadee ture. Guyyaallee itti godhee jira. Diisembar kana keessa guyyaa 11tti karaa tiktokii kanaan akka eebbisnu yaadee kanaaf si barbaade maarree amma karaa tiktokii kana sintu nu caala keessa jira waan ta'eef akka waan godhamu cufa waliin dhaabbattanii uummata keenya biraan geennu uummata keenya wal barsiisnu wal garsiisnu kanaaf si barbaade. Okay. Gaafa deemi tokkooti. Diisembar ma guyyaan lama kana gaafa 21 karaa tiktokiitiin akka eebbisu yaade kun amma yaaduma kiyya malee namni na qajeelchu beektaa isinuma akkamitti mana kamitti akka eebbisnuu fi ijoollee teenya tiktokerii ta followers hedduu qabdullee akka isaan share godhanii hawaasa biraan gahanii guyyaa san bifa oowwaa ta'een eebbisnuu akka na qajeelchitu barbaade asli kenna. Ani maal beekane waa'ee aartii kana maalitti beekane waa'ee fayyaa beekaa ijoollee mariisisee siniin sitti himakaa. Waa'ee fayyaa beektaa ati doktorii waan hundaati lakki uummataaf dhaabbachaa turte karaa hundaanuyyuu namni uummataaf dhaabbatu waan artii kanallee artiin illee karaa waan uummataatiin wal qabatti waan ta'eef wallaaltu inshallah ammoo mariirra mari'attanii akka waliin inshallah najajjanallee jajjabeessanii uummata keenya waliin wal barsiisnu siin jedha makkiifallee waliin inshallah taatanii. Ayyee mariisisee yaada uummataa ilaalee karaa inboxii siima yaashate. Ayyee kadirii
bilbila kelle na ergee ture yeroo kadir kaayiroo juusan isin laaluuf dhufuuf ture beetta kadir jechuun obboleessi kiyya kahaatitiidha naaf dhalteechuu Kadir shibirree moo? kadir shiifirriyaatti yamman jirtu rabbi rahmata sii godhinna dhukkubsisaa turre finfinneetti mucaa kiyya kaan ciniinsuu malee rabbiin naa kenneetti innillee haadha tiyyaa jirti tanaati tiyya jedheetiin akkasumaan garuu amrii rabbi qabattee amrii taate yeroo san immoo bidir laaluuf isin bira dhufuuf yaadaa ture akka carraa ta'e innillee gara biyya biraa deemee naan hafe. Kanaadaa deemee. Yaa. Kanaadaa deemee bilbila kee immoo inni na ergee jira inshaallah karaa waazzaappiitiin si dubbisaa. Akkasitti aslii kennamee waan godhamuu qabu na waliin akka haa goonuti waan kana uummata biraan haa geennu sin jedha. Amma namni illee baay'een jiru asrii kana dhufaa nama milisee miira uummataa laalee itti mashi inshaallah. Hayyee na ulfaadhu galatoomi nama hunda nagaa naa jedhiin daa'ima ta'e bareedduu sallee naa dhungadhu akka malees jaaladhaa naa jedhiin haadha mana keetillee nagaatti naa hima.